nagaan Waaqayyo Gooftaa maccaa isiniif haa baay'atu. Sagalee Waaqayyo Gooftaa maccaa keessaa iddoo tokko dubbifanneetu walii wajjiniin Waaqayyoon kadhannaa. Wangeela Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 hanga 21 kan jiruun dubbifannee walii wajjiniin kadhanna. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuudhaaf miti. Biyyi lafaa isaan hafayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee. Ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif ammumayyuu itti faradameera. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namootiin garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifarra dukkana jaallatan. Firdichis akkuma kanatti raawwatama. Hamaa kan hojjetu hundinuu ificha hin jibba. Hojiin isaa akka irratti hin beekamneef gara ifichaatti hin bu'u. Dhugaatti kan jiraatu garuu hojiin isaa inni akka jaalala Waaqayyootti hojjetame haa mul'atuuf gara ifichaatti hin ba'a jedheen. Ameen. Hin kadhanna. Abbaa keenya, Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guddaa sitti gammadaa si galateeffanna. Nu jiraachiftee guyyaa har'aa kana waan nu geesseef galanni siif haa ta'u. Isa mul'ataadhaaf isa dhokataa cubbuu keenya hundumaa maqaa Yesuus Kiristoosiif jedhii nuuf dhiisi. Sagalee kee barachuudhaaf jennu kana nuuf ibsi. Diina sagalee keetii kan ta'e seexanniif ergamoonni isaa hundinuu maqaa Yesuusiin rukutaman. Hamma dhumaatti nu wajjiniin ta'i maqaa Yesuusiin. Ameen. Waa'ee jaalala Waaqayyoo walii wajjiniin ilaalla. Waaqayyo jaalala jedha macaafi qulqulluun. Waa'ee Waaqayyoodhaa gaafa ilaallu akka seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 14 hanga 15 gidduu jirutti dubbatutti Waaqayyo isa jiraataadha jedha. Waaqayyoon itti amanne kun isa bara baraan jiraatudha. Waaqayyo isa argamee dhokatu miti. Waaqayyo isa namarraa du'u miti. Waaqayyo isa jiraataadha. Waaqayyo isa bara baraan jiraatu amanne jirra. Akka mul'ata boqonnaa 1 lakkoofsa 4 gubbaarratti barreeffametti immoo Waaqayyo isa ture isa jiraatudha jedha. Isa turedha isa jiraatudha. Mul'atuma boqonnaa 1 lakkoofsa 8ffaa gubbaarratti immoo alfaadha omeegaadha sana. Jechuun isa jalqabaatii isa dhumaatii jechuudha. Egaa Waaqayyo biyya lafaa jaallata jira. Waaqayyo isa jiraataatu. Waaqayyo isa ture isa jiraatutu. Isa alfaa omeegaa isa jalqabaaf isa dhumaa ta'e kanatu biyya lafaa jaallate jedha. Jaalalli waan ittiin mul'atu qaba. Jaalalli kennaadhaan mul'ata. Fakkeenyaaf biyya lafaa kana keessatti namoonni baratanii xuranii gaafa eebbifaman waan ittiin kennaa isaanii mul'isan qabu. Isaanis inni kaan daraaraa kennuun, inni kaan warqii kennuun, inni kaan kennaa adda addaa kennuudhaan argisiisa. Akka dandeettii isaatiitti, akka humna isaatiitti kana godha. Gara macaafa qulqulluutti immoo gaafa deebinu Abrahaam tokkicha ilma isaa utuu hin mararsiifatin Waaqayyoodhaaf kenne. Seera uumamaa boqonnaa 23 gubbaarratti akka barreeffametti. Waaqayyo qoree isa ilaaluudhaaf tokkicha ilma keenyaaf kenne yeroo inni ittiin jedhe utuu mararsiifatin kenne aarsaa dhiyeessuudhaaf. Du'a aarsaa dhiyeessan sana gaafa ga'e garuu Waaqayyo mucicharraa harka kee kaase hamaas irratti hin godhin. Akkati Waaqayyoon jaallattu argeera jedhe hoolaa aarsaadhaaf taatus qopheesse. Haannaanis tokkicha ilma ishee wareegaan argatte sana aarsaa
mana waaqayyootiif laatte. Maaliif jaalalli kennaadhaan mul'ata. Waaqayyo biyya lafaa jaallate yeroo jedhu utuu hin mararsiifatin tokkicha ilma isaa kennuudhaan jaallate. Maaliif Waaqayyo tokkicha ilma isaa kennuudhaan biyya lafaa jaallate? Tokkoffaa Wangeela Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gubbaarratti akka dubbatutti isatti kan amanu jireenya bara baraa haa qabaatuuf. Namni tokkicha ilma Waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba. Kanaaf Waaqayyo tokkicha ilma isaa kan inni ergeef. Inni lammaffaan karaan fayyinaa isa malee waan hin jirreef ittiin fayyuudhaaf ilmaan namootaatiif kan kenname Yesuus Kiristoos qofaa waan ta'eef lakkoofsa 17 gubbaarratti isatti kan amanu fayyina bara baraa akka qabu argisiisa. Karaan fayyinaa, maqaan fayyinaa isa malee hin jiru. Inni sadaffaan lakkoofsa 18 gubbaarratti akka ibsutti firdii bara baraa jalaa akka oolaniif. Maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan amananiif ittiin faradamu. Maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amanneef garuu ammumayyuu itti faradameera jira. Arfaffaan karaan ittiin garbummaa seexanaa jalaa ba'an isa waan ta'eef aarsaa dhiyeessuun, korma qaluun, dhiiga dhangalaasuudhaan garbummaa seexanaa jalaa ba'uun hin danda'amu. Karaan ittiin garbummaa seexanaa jalaa ba'uun danda'amu tokkicha ilma Waaqayyootti amanuudhaan. Kanaaf Waaqayyo karaa sana malee karaan biraan waan hin jirreef tokkicha ilma isaa erge. Inni shanaffaan karaan dhugaan jireenyi isa qofaa waan ta'eef haleluuyaa. Karaan dhugaan jireenyi Yesuus Kiristoos qofaadha. Karaan ittiin fayyan, karaan ittiin gara jireenyaa dhaqan, balballi ittiin jireenya bara baraa argatan dhaalan isa qofaadha. Kanaaf Waaqayyo karaa sana qofti waan jiruuf tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosin kennuudhaan biyya lafaa jaallate. Egaa isatti amanuudhaan jireenya bara baraa qabna. Fayyina bara baraa qabna. Firdii bara baraa jalaa oolla. Garbummaa seexanaa jalaa ittiin baana. Karaan jireenyaa isa akka ta'e barreera. Isa dhageenyatti akka jiraan Waaqayyo nu gargaara. Waaqayyo isin